oduu teenya jalqabaatiin turtii guyyaa 30 hin caalle keessatti yeroo lammaffaatiif mana muumicha ministeeraa irratti boombiin darbatame. Arra ganama boombiin mana ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'ootti dhukaafame Israa'elitti rifaatuu guddaa uumeera. Boombiin kun akkamiin dhukaafame? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin atileet Biniyaam Maharii yeroo lammaffaatiif fiigicha guddicha Itoophiyaa tokkoffaa ba'uun injifate. Atileetonni Keeniyaa Itoophiyaatti fiigicha kanarratti hirmaatanii ni milkaa'uu jedhamee eeggamus osoo hin milkaa'in hafaniiru. Fiigicha guddicha Itoophiyaa irratti gabaasa bal'aa dhageessu. Oduudhuma walqabateen magaalaa Finfinneetti humnoonni faannoo ijaaraman 30 ta'an to'annoo jala oolan. Humnoonni kun fiigicha har'aa irratti jeequmsa kaasuuf turanii akkamiin qabamanii bakka tamitti qabamanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun atileet Daraartuu Tulluu aangoo gadhiisuuf akka jirtu irra deebi'iin mirkaneessite. Ji'oota duraa yeroo gabaabaa keessatti waan haaroo dhageessan tan jette Daraartuun ammallee irra deebi'iin aangoo gadhiisuuf qophaa'een jira jetteetti. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Itoophiyaan Somaalilaandiin baga gammaddan jechuu hordofee muffii qabaachuu ibsan. Soomaaliyaa maaltu mufachiisee? Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin turtii guyyaa 30 hin caalle keessatti yeroo lammaffaatiif mana muumicha ministeeraa irratti boombiin darbatame. Arra ganama boombii mana ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'ootti dhukaafame Israa'el keessatti rifaatuu guddaa uumeera. Ganama arraa pirezidaantiin Israa'el akka beeksisanitti boombiin lama mana muumicha ministeeraa Israa'elitti dhukaafameera. Boombiin hamaadha jedhame lama mana Netanyaa'ootti dhukaafamuu booda ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis akkas jedhan. Taateen kun sarara diimaa daangaa qaxxaamureedha jechuun eksi gubbaatti barreessan. Boombiin hamaadha jedhame lamaan kun dilbata arraa ganama mana ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oo kaaba Israa'el magaalaa Qeesaariyaa keessatti argamutti kan dhukaafame yoo ta'u, iddoo biqiltuun argamutti manicha cinaatti kufu poolisiin biyyattii himeera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oonis ta'ee maatiin isaa wayita sana achitti kan hin argamne yoo ta'u, miidhaan isaanirraas ta'ee naannawichatti qaama biraarra dhaqqabe akka hin jirre poolisiin biyyattii beeksiseera. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis ibsa isaanii keessatti akkas jedhan. Muumichi ministeeraa Israa'el Iraanii fi bakka bu'oonni Iraan isa ajjeesuudhaaf yaalaa jiru jedhan. Doorsisaa kanaaf harka akka hin kennine kan ibsan Israa'el Kaatis qaamoleen nageenyaatii fi haqaas tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan waamicha dhiyeessaniiru. Pirezidaantiin Israa'el Isaak Herzog gama isaaniitiin eksi gubbaatti barreeffama maxxansaniin taatee kana balaaleffachuun qorannoon gaggeeffamaa akka jiru ibsan. Akkasumas ammoo yaaliin ajjechaa ministeera muummee Beniyaamin Netanyaa'oo irratti taasifamu daangaa hunda qaxxaamuraa jedhan. Halkan kanaan boombii mana isaatti darbachuun sarara diimaa qaxxaamuraa jechuun gama biraatiin ministeerri nageenyaa Israa'el Ben Gvir eksi irratti katabaniiru. Akkuma yaadatamu ji'a darbee keessa dirooniin gara mana muumicha ministeeraa Qeesaariyaatti kan furgugifame yoo ta'u, miidhaa tokkollee osoo hin geessisin hafee ture. Diroonii sana gareen Hizbollaa kan dhukaase yoo ta'u, achirraa kan ka'e ministeerri muummee Israa'el mana sanatti deebi'uuf sodaatanii akka turan gabaafamaa ture. Bara 2023 waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti dhalachuu hordofee Israa'el Gaazaatti duguggaa sanyii raawwachuu jabeessuu hordofee gareen Hizbollaa Hamaasii fi uummata Filisxeem tumsuuf jecha Israa'el waliin lola keessa seene. Gareen Hizbollaa fi Israa'el yeroo garagaraatti dhukaasa xixiqqoo walitti darbachaa kan turan yoo ta'u, ji'oota dura garuu Israa'el waraana guutuudhaan Libaanos keessatti
haleellaa jalqabde. Achirraa jalqabee Hizbollaanii fi Israa'el waraana guutuutti seenuun amma waraanni cimaan Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Haleellaa boombii ganama kana raawwatame kana ilaalchisuun gama garee Hizbollaatii homaa hin jedhamne. Tarii ammoo haleellaa kana isaanumti qindeessuu hin oolan jedhamee shakkamam. Osoodhuma oduu kana qindeessaa jirru The Times of Israel gabaasa baaseen haleellaa ganama arraa barii raawwatame kana hordofee namoonni 3 mana jireenyaa dhuunfaa muumicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahoo irratti boombii darbachuun shakkaman to'atamanii jiru jedha. Akka gabaasa kanaatti boombiin bakkichatti dho'ee keessoo Israa'el irraa ta'uu akka hin oolle eram. Ta'us garuu qondaaltonni Israa'el gurguddoon qaamonni haleellaa akkasii raawwatanii fi qindeessan Iraan waliin hidhata qabu jedhanii amanu. Oduu biraatiin Atileet Biiniyaam Maharii yeroo lammaffaatiif fiigicha guddicha Itoophiyaa tokkoffaa ba'uun injifate. Atileetonni Keeniyaa fiigicha kana irratti hirmaatan ni milkaa'uu jedhamee eeggamaa kan ture yoo ta'u osoo hin milkaa'in hafaniiru. Fiigichi daandii irraa kiloomeetira 10 fagaatuu fi Great Itoophiyaa Run jedhamuun beekamu magaalaa Finfinneetti arra sadaasa 8 gaggeeffamee naga'aan xumurameera. Fiigichi kun marsaa 24ffaatiif kan gaggeeffame yoo ta'u yeroo jalqabaatiif fiigicha kanarratti lammiileen biyya alaa kan Keeniyaa hirmaataniiru. Fiigichi waggaa waggaan gaggeeffamu kun World Athletics Level Road Race jedhamuun beekamtii kan argate yoo ta'u bara kana haala gaariidhaan gaggeeffamee jira jedhameera. Dorgommii bareedaa turus riikardiin amma dura qabamee ture cabuu hin dandeenye. Fiigicha guddicha daandii irraa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame kana irratti atileetonni Keeniyaa akka dorgomanii fi akka keessummaattis akka hirmaatan gabaafameera. Atileetonni Keeniyaa keessumaa gama dubartiitiin ni injifatu jedhamee eeggamaa kan ture yoo ta'u garuu milkaa'uu hin dandeenye. Fiigicha arraa kanaan atileetiin Itoophiyaa gama dhiiraatiin beekamaa ta'e Biiniyaam Maharii yeroo lammaffaatiif tokkoffaa ba'uun injifateera. Atileetiin kun bara darbees marsaa 23ffaa irratti isaatu injifate. Kanaanis qarshii 200,000 bara darbee fudhatee ture. Gama dubartootaatiin bara kana atileet Asaayaachoo Ayichee injifatteetti. Haa ta'u malee namoonni ispoortii hordofan fiigicha bara kana atileetiin biyya alaa osoo injifatee gaarii ture jechaa jiru. Sababiin isaatis fiigichi guddichi Itoophiyaa kun waggoottan 24 darbaniif fiigamaa kan ture ta'us barana addunyaa irratti dhageettii argate. Ammallee dhageettiin isaa akka dabaluu fi addunyaan ijoo akka godhattuuf atileetonni biyya alaa injifachuutu irra ture jedhan. Ta'us garuu faallaa kana atileetonni Itoophiyaa samii gubbaa waan deeman fakkaachuun injifannoo isaanii tiksaniiru. Gama biraatiin affeerraan atileetota Keeniyaatiif barana taasifame kun hariiroo gaarii Keeniyaa fi Itoophiyaan gama hundaan keessumaa gama ispoortiitiin qabdu agarsiisuuf kan yaadame ta'uu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasuu irratti argamu. Fiigicha guddicha Finfinnee bara kanaa irratti atileetonni fi hirmaattonni biraa walumaa gala 50,000 akka hirmaatanis ibsameera. Bara darbe immoo atileetotaa fi hirmaattonni walumaa gala 45,000tu hirmaate. Fiigicha arraa kana irratti pirezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Taayye Asqasillaasee fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee argamuun ilaalaa turan. Oduudhuma walqabateen magaalaa Finfinneetti humnoonni faannoodhaan ijaaraman 30 to'annoo jala oolan. Guyyaa kaleessaa finxaaleeyyiin Amaaraa 30 ta'an waliin ta'uun uffata gurraacha uffachuun jeequmsa kaasuudhaaf turan qabamuu EJM odeeffate. Gareen ijaarame kun irratti qophaa'aa kan turanii fi fiigicha guddicha Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf ture jeequuf kan kaayyeeffatan akka ta'e ibsameera. Waggaa tokko oliif mootummaa federaalaa waliin waraana irra kan jiran humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa magaalaa Finfinneetti jaarmiyaa hokkara kakaasu dhaabuu itti fufanii jiru jedhame. Guyyaa kaleessaa wayita magaalaa Finfinneetti fiigichi guddichi Itoophiyaa gaggeeffamuuf qophaa'aa jirutti
gareen faannoon ijaaramee fi lakkoofsaan 30 ta'an magaalattiitti uffata gurraacha uffachuun Amaaraatu dhumaa jira. Kanaaf ammoo boru gadda ibsanna jechuun qophaa'aa akka turan odeeffanneerra. AGM maddeen dhimmicha itti dhiyeenyaan quba qabanirraa akka odeeffatetti qaamonni ijaaraman kun barattoota dhalootaan Amaara ta'anii fi har'a wayita fiigichi gaggeeffamu hokkara kaasuuf qophaa'aa turanidha. Barattoonni ijaaramuun hokkara kaasuuf turan kun magaalaa Finfinnee naannoo Jamootti akka walitti qabamaa turanis ibsameera. Poolisii magaalaa Finfinnee qophii barattoota kanneenii odeeffannoo hawaasaa fi teeknooloojii fayyadamuun hordofee battaluma isaan walitti qabaman to'achuu isaa gabaasni nu dhaqqabe ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti gareen finxaaleeyyii faannoo Amaaraa erga ijaaramee waggoonni kan lakkaa'aman yoo ta'u, haga magaalaa Finfinneetti dhukaasa banuutti ga'uun kan yaadatamudha. Akkuma beekamu bara darbe ajajaan garee faannoo Gondar magaalaa Finfinnee walakkaatti dhukaasa banee ajjeefame. Ajajaan faannoo sun waraqaa jireenyaatii fi mattawaaqaa magaalaa Finfinnee kan qabuu fi qondaaltota magaalaa Finfinneetiin walitti hidhata akka qabu ibsamee ture. Magaalaa Finfinneetti qaamonni faannoo ijaaramaa jiran kun qondaaltota magaalattii bulchaniin harka lafa jalaatiin akka ijaaraman amma dura bal'inaanis dubbatamaa tureera. Adde Adaanech Abeebee keessoo isaanii sirriitti sakatta'uu dhabuun qormaata itti tahaa dhufu namoonni siyaasaa ni himu. Baruma darbe gareen faannoo magaalaa Finfinneetti afaan Oromoo barsiifamuu hin qabu, alaabaan Oromiyaa magaalaa Finfinneetti fannifamuu hin qabdu jechuun manneen barnootaa hedduu keessatti hokkara dhaluunis ni yaadatama. Oduu biraatiin atileet Daraartuu Tulluu aangoo gadhiisuuf akka jirtu irra deebi'iin mirkaneessite. Ji'oota dura yeroo gabaabaa keessatti waan haarawaa dhageessan tan jette Daraartuu Tulluu amma aangoo gadhiisuufi jetteetti. Guyyaa kaleessaa aangoon anaaf gahaadha, irra deebi'iin pirezidaantii ta'uudhaaf hin dorgomuu jechuun ibsite atileet Daraartuu Tulluu. Hagayya darbee yeroo dhiyootti fuula haarawaa ni argitu jechuun aangoo gadhiisuuf akka jirtu akeektee tan turte koomishinar atileet Daraartuu Tulluu kaleessa ifatti irra deebi'iin ibsa laatteen amma booda pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'ee hin dorgomuu jechuun ibsiteetti. Kunis kan ta'e erga atileetonni Itoophiyaa Olompikii Paaris irratti sadarkaa olaanaadhaan kufanii booda ture. Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa tan taate gargaartuun koomishinara atileet Daraartuu Tulluu hagayya darbee EBC sagantaa paanaalii qophaa'ee gubbaatti akkas jechuun dubbattee turte. Guddina atileetiksii kanaaf gatii hunda kaffaluuf qophiidha jechuun dubbatte. Filannoo hooggansaa federeeshinichaa onkololeessa yookaan adoolessa keessa gaggeeffamu irratti fuula haarawaa ni argitu jedhee yaada jechuun ibsitee turte. Atileetiksii Itoophiyaatiif yoo gaarii ta'e lubbuu ishee wareeguufis qophii ta'uu wayita sana dubbattee turuun kan yaadatamudha. Olompikii Paaris dabalatee bu'aan atileetiksii kanaaf argamuu dhabuu maqaa kootii fi Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin uummata Itoophiyaa dhiifamaan gaafadhaa jechuunis dhiifama gaafattee turuun kan yaadatamudha. Bu'aa bade deebisuudhaaf bu'uuraalee ispoortii irratti xiyyeeffatamu akka qabus cimsitee dubbachuun kan yaadatamudha. Atileet Daraartuu Tulluu immoo kaleessa irra deebi'iin dhimma kana ilaalchisuun haasawa taasifteen ani aangoo keessa harka koo fudhadheeraa jette. Waadaan ummataaf gale akkaan eegu irra deebi'iin isin hubachiisuun barbaadaa jette. Daraartuu Tulluu waadaan isin ummataaf galte akkuma jenne hagayya darbee aangoo gadhiisuuf akka jirtu beeksisuu ture. Waggaa 6 darbee haga dandeessu hojjechuu kan himte atileet Daraartuu Tulluu amma immoo aangoo naaf gaheeraa jechuun koree hojii raawwachiiftuudhaaf ibsiteetti. Ammatti namni haaraan itti gaafatamummaatti haa dhufu kan jedhan atileet Daraartuu Tulluu akkuma kana dura wayita hojii isaaniitti waan badee kamiifuu dhiifamas gaafataniiru. Gargaartuun koomishinara atileet Daraartuu Tulluu kana kan dubbatan kaleessa miseensonni koree hojii raawwachiiftuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa bakka walga'ii ta'anitti ture. Kunis ammoo paarkii Friendshippiitti akka ture gabaafameera. Oduu teenya xumuraatiin Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Itiyoophiyaan Somaalilaandiin baga gammaddan jechuu hordofee muffii jabaa qabaachuu ibsan.
Sadaasa 13/2024 filannoo waliigalaa gaggeessaa kan turte Somaaliilaand filannicha naga'aan xumuruun ni yaadatama. Filannoon Somaaliilaand naga'aan xumuramuu hordofee mootummaan Itoophiyaa ergaa baga gammaddanii mootummaa Somaaliilaandiif dabarseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa jimmata darbe ibsa baaseen ergaa baga gammaddaniitii fi hawwii gaarii uummataa fi mootummaa Somaaliilaandiif ergee ture. Koomishiniin filannoo Somaaliilaand filannoo naga'aa, dimokiraatawaa, bilisaa fi haqa qabeessa gaggeessuu isaa Itoophiyaan kan dinqisiifattu ta'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ergichaan ibsee ture. Guyyaa kaleessaa immoo dhimma kana ilaalchisuun ibsa gama isaanii kan kennan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Muallim Fiqii Itoophiyaan ergaa gammachuu erguutti aarii guddaa qabaachuu ibsan. Filannoo kanaaf beekamtii Itoophiyaan kennite guutummaatti akka garaa isaan madeessee Ahmad Muallim Fiqii ibsa isaaniitiin akeekan. Akkuma yaadatamu ji'a 10 dura Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Moqaadishoon hariiroo Finfinnee faana qabdu adda kutteetti. Waliigalteen ulaa galaanaa sun Itoophiyaadhaaf buufata galaanaa kan kennisiisu yoo ta'u Somaaliilaandiif beekamtii ni kennamaa jedhamee ture.